Haalli fayyaa goota Oromoo babal'aa garbaa haala yaaddeessaa keessa jiraachuun dhagahame. Lammiileen Oromoo hedduminaan bara dabree sochii warraaqsaa fincila diddaa gabrummaa gochuun fi sababoota garaa garaatiin hidhamanii turan manneen hidhaa mootummaa naannoo Oromiyaa adda addaa keessaa gadi dhiifamaa jiraachuun gabaafame. Kontiroobaandistoonni baroota dheeraaf qabeenya Oromiyaa saamaa turan yeroo yerootti qeerroon saaxilamuun cimee itti fufee jira. Kunneen hangafoota oduu keenyaa har'aatii nagaa isin dagannee akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiigaa OMN irraa oduu sa'aatii kanaatiin isinitti hima an Muhammad Fantaaleti. Hooggantoota KFO mana hidhaa wayyaanitti dararamaa jiran keessaa haalli nageenya goota Oromoo Baqqalaa Garbaa ammas yaaddeessaa ta'utu himame. Mootummaan gabroomsan Itoophiyaa aangoo harkatti bishooftu fayyadamuun carraa wal'aansa Baqqalaa Garbaa uguruun itti yaadamuu qaba jechuun hawaasni bal'aan gaaffii kaasuu irratti argama. Bulchiinsi mana hidhaa obbo Baqqalaa Garbaa mana yaalaa dhuunfatti akka yaalamu hayyama laatee ture. Garuu manni hidhaa Qilintoo mana yaalaa doktoroonni akeekan dhiisee mana birootti erguudha kan dhagahame. Kunis shira mootummaa wayyaanii ta'uun kan wal nama hin gaafachiifne fi itti aanaan hoogganaa paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo kan ta'an obbo Baqqalaa Garbaa mana yaalaa isaan ofii barbaadan irraa erga uguramanii bakka ofii immoo hin barbaannetti ergamuufis harka laachuu akka didantu addeeffame. Baqqalaan ija isaatiifis ta'ee qaama birootifis sodaa mataa isaa qabaachuu hin oolu yaadonni jedhanis kaafamanii jiru. Obbo Baqqalaas ta'ee ilmaan Oromoo mana hidhaa mootummaa wayyaanee keessatti gidirfamaa jiran martuu gadi dhiifamuuf hawaasni Oromoo ammas diddaa daran cimsee itti fufuun qofti fala akka ta'es hayyoonni yaada laatanii jiru. Lammiileen Oromoo hedduminaan bara dabree sochii warraaqsa fincila diddaa gabrummaa gochuun fi sababoota garaa garaatiin hidhamanii turan manneen hidhaa mootummaa naannoo Oromiyaa adda addaa keessaa gadi dhiifamaa jiraachuun gabaafame. Qeerroleen hedduun turtii waggaa tokkoof cinaatti tilmaamamu manneen hidhaa keessatti dararamaa turan mana hidhaa Sabbataa, Asallaa fi Walisorraa guyyaa har'aa Gurraandhala 2018 hiikamuun hawaasa naannichaatiin simatamaa oolaniiru. Dargaggoonni bara dheengaddaa sochii Oromiyaa guutuutti gaggeeffamaa ture irratti raayyaa ittisa mootummaa wayyaaniitii fi humna tikaa sirnichaatiin ukkaanfamanii mana hidhaatti guuramaa turan kumaatamatti herregamu. Sabbataa, Walisoo fi godina Arsii, Roobee, Diidaa, Haddeellee, Itayyaa fi kanneen biroorraa butamuun mana hidhaatti kan guuraman qabsoo uummata Oromootiin gadi lakkifamuun injifannoo jabaa ta'e mul'ateera. Simannaan gootota hawaasa keenya biratti amaleeffatame ammas miira hawwataadhaan gootota cancalleedhaa harkarraa hiikameef taasifamaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa ammas ilmaan Oromoo kumaatamaan badii malee mana hidhaa keessatti hiraarfamaa jiran hiiksisuuf cimsee hojjechuu akka qabutu dhaamame. Kontiroobaandistoonni baroota dheeraaf qabeenya Oromiyaa saamuun daangaa tokko malee oliif gadi oofanii ittiin duroomaa turan yeroo ammaa qeerroon saaxilamaa jiru. Humnoonni qabeenya biyyattii seeran ala sossoosan Oromiyaa godinoota garaa garaa keessatti to'annoo jala oolfamuun kan itti fufe yoo ta'u, magaalaa Gincii keessattis dhiheenya kana kiyyoo qeerroo keessa galuun isaanii maddeen keenya gabaasan. Faayisaa Ilaas gabaasa dabalataa akkatti aanutti dhiyeessiti. Kontiroobaandistoonni baroota dheeraaf qabeenya Oromoo saamuun daangaa tokko malee oliif gad oofanii ittiin duroomaa turan yeroo ammaa qeerroon saaxilamaa jiran. Humnoonni qabeenya biyyattii seeraan ala sochoosan Oromiyaa godinoota garaa garaa keessatti to'annoo jala oolfamuun kan itti fufe yeroo ta'u, magaalaa Gincii keessattis dhiheenya kana kiyyoo qeerroo jala galuu isaanii maddeen keenya gabaasan. Kontiroobaandistoonni to'annoo qeerroo jala oolfaman kanneen konkolaataa lakkoofsi gabatee isaa AA cufaa 3 A32588 taheen jalaan zayita fe'ee gama gubbaatiin simintoo fe'ee baadhatee osoo imalaa jiru to'annoo qeerroo jalatti akka oolfame odeeffannoon achirraa arganne ifa godha. Saamichi bifa kanaan gaggeeffamu Oromiyaa godinoota garaa garaa keessatti to'annoo qeerroo fi poolisii Oromiyaa jala oolfamu oduuwwan keenya kan dabran keessatti isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Yuunivarsiitii Madda Walaabutti pirezidaantii barattootaa kan ture namni Umar jedhamu barattoota Oromoo mooraa sanitti baratan hedduu diinaa basaasuun hiisisaa turuun isaa gabaafame. Gocha isaa kana balaaleffachuun barattoonni asiin dura hiriira mormii bahuun aangoorraa buusanii turanis ammas bifa haarayaan aangoorratti akka deebi'edha. Maddeen kan gabaasan Usmaan Baayyuu gabaasa dabalataa akkatti aanutti dhiyeessa. Ergamtoonni mootummaa wayyaanii sabboontota fakkaachuudhaan dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti ramadamuun barattoota Oromoo irratti miidhaa geessisaa akka jiran maddeen keenya Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti himan. Yuunivarsiitii Madda Walaabutti pirezidaantii barattootaa kan ture namni maqaan isaa Umar jedhamu barattoota Oromoo mooraa sanitti baratanii fi quuqama sabaa qaban hedduu diinatti basaasuun loltoota agaaziitiin qabsiisuun manneen hidhaa wayyaaniitti guursisaa akka turetu himame. Barattoonni eeruu nama kanaatti ukkaanfamuun humnoota tikaa mootummaatiin butamanii manneen hidhaa biyyattii kanneen akka Qaallitti itti geeffamuun dararaan guddoon irra gahaa jirtu danuu akka ta'anis barataan yuunivarsiitii Madda Walaabuu tokko ibseera.
Akka maddi keenya kun jedhetti namni ergama diinaa kana raawwachuuf aangoon pirezidaantummaa barattootaa kennameef kun hooggansa waajjira OPDO godina Baaleetiin muudamni kennamuuf ibsee dargaggoon gocha diinummaa irratti bobba'e kun nama loltummaan sirnicha tajaajilaa turee fi barataa muummee seeraa waggaa 5ffaa akka ta'es eereera. Gocha diinummaa fi gara jabeennaa namni kun ilmaan Oromoo irratti raawwachaatiin turetti dammaquun mormii barattoonni yuunivarsiitichaa hiriira mormii bahuudhaan dhageessaniin dargaggoon kun yeroof aangoo sanirraa kaafamuun turullee turmaata waggoota lamaatiin booda ammas bifa haarawaan deebisanii pirezidaantii barattoota yuunivarsiitii kanaa gochuun muudaniiru kan jedhu barataa yuunivarsiitii Madda Walaabuu ammas ilmaan Oromoo adamsuudhaaf aangootti deebisan jechuun sodaa qabu dubbateera. Gurbaan Abdura pirezidaantii barattoota ture Umar jedhama barataa loo waggaa 5ffaati barattoota yeroo ammaa qaallitti hidhaman ijoollee yeroo faasii baratan kan yeroo ammaa kana qaallitti keessatti argaman hidhamanii argamanii fi midhaan isaaniillee darbanii jira kan asirratti kan jara sana qabsiise gurbaata Umar kana mucaan kun jirallee waajjira wanti humna waraana kirraa gara barnootaa dhufe malee kiwelli konfiraansii yeroo ammaatitti inni angorra barattoonni hiriirratti baanee ariine turee jira waggaa lammaffaa isaati amma irra deebi'eetiin koree boordii koree yuunivarsiitii jedhee kan file dhaabbata waajjira dhaabaa sanatti dhufee file bakkuma walgahii bakka jira akkuma tasaa dhufee ammallee deebisee komitee jiidii godheetiin barattoota irratti file barattoonni immoo yeroo ammaa kana haala dallantii guddaa keessa jiran jechuudha maaliif mucaan kun as jira barattoota Oromooti kan sirriin hin taanedha yeroo ammaa illee barattoota Oromootiif ta'u gurbaan kun Godinaalee Oromiyaa tokko keessatti dabballoonni OPDO aantummaa saba isaanii hin qabnee fi gocha gara jabeennaa hawaasa bal'aa irratti raawwataatiin jiru. Aangawoota sirnichaa maqaan isaanii irra deddeebiin kaafamu keessaa bulchaan godina Baalee obbo Abdulqaadir Husee yeroo hedduu komiin hawaasaa irratti dhiyaataa tureera. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee gara Suudi Arabiyaa hojiif imalan ulaagaa guutuu qaban tarreesse. Mootummaan ofuma isaatii madda rakkoo lammiilee ta'e maqaa dararaa imala seeraan alaa hir'ifna jedhuun labsii kijibaa baasee jira. Badri Yusuf gabaasa dabalataa qaba. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee biyyattii karaa seeraan alaatiin hojiif gara Suudi Arabiyaa imalan maqaa seera qabsiisuu jedhuun ulaagaa kaa'e. Lammiileen Itoophiyaa hedduun durirraa kaasee amna lubbuu gaaga'uu bishaan irraa fi gammoojjii hamaa keessa qaxxaamuruun Suudi Arabiyaatti godaanaa turuun ni beekama. Addatti ilmaan Oromoo hedduun osoo garas imalan galaana Somaaliyaa Bosaasoo fi Jabuutii keessatti irbaata qurxummii kanneen tahan danuudha. Isaan kun beela fi dheebuun gammoojjii biyya ormaa keessatti awwaalcha malee kufanii hafan. Namoonni osoo gara Suudi Arabiyaa imalan harka mootummoota fi kanneen meeshaa hidhatan harka bu'an lubbuu isaanii dhabanis danuudha. Kanneen gidiraa hamaa keessa qaxxaamuruun biyya hawwan Suudi Arabiyaa gahanis haalli achitti isaan simatu hedduu ulfaataadha. Kanneen akkuma achi gahaniin hidhaa afeeraman ammoo laayyoo miti. Isaan kun hayyama jireenyaa waan hin qabneef naannolee qonnaa baadiyyaa keessa faffacanii hojii humnaa hojjetuun jireenya isaanii jijjiiruuf carraaqu. Mootummaan wayyaanee madda rakkoo lammiilee tahee biyyarraa baqachiisaa jiru dhiheenya kana akkaataa namoonni gara Suudi Arabiyaa deemanii itti hojjetan mijjeessaan jiraa. Akka kanaan ministeerri dhimmoota hojjetaa fi hawaasummaa namoota gara biyyoota alatti imalanii hojii humnaa hojjetuu barbaadaniif ulaagaa tarrisee jira. Haaluma kanaan namoonni hojiif alatti deemuu fedhan kutaa 8 kanneen baratanii fi leenjii yookaan muuxannoo isaanii ragaan deeggarame dhiheeffachuu qabu. Lammiileen Itoophiyaa garas imalan irra jireessi isaanii kanneen baadiyyaarraa tahan waan ta'aniif labsiin kun danqaa itti ta'uu mala sodaa uumee jira. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee isaaf kabajan qabne biyyattii qabeenyaan badhaate keessa gadhiisanii akka yaaniif dhiibbaalee siyaasaa fi karaa seera fakkeessuutiin baqachiisuun kun ragaadha. Gama biraatiin lammiileen Itoophiyaa seeraan ala Suudi Arabiyaa keessa jiraatan guyyoottan 90 keessatti biyyattii gadhiisanii akka bahan mootummaan ajaje ammayyuu achitti argaman dhokatanii jireenya hamaa keessummeessaa jiru. Irra jireessi baqattoota Suudi Arabiyaa keessatti rakkataa jiranii kanneen dhalattoota Oromoo akka tahes ifaadha. Afooshaa waabee Ameerikaa Washington DC'tti argamu lammiilee Oromoo gammoojjii Baalee keessa jiraniif deeggarsa midhaan nyaataa taasise. Hawaasni Oromoo biyya Suudi Arabiyaa magaalaa Riyaad jiraatan lammiilee buqqaafaman dhaabbiin qubsiisuuf deeggarsa funaanuuf karoorfatee hojjetaa jiraachuu ibseera. Abdusalaam Hasan. Afooshaan waabee biyya Ameerikaa magaalaa Washington DC'tti argamu Oromoota sababa lolaatiin daangaa Oromiyaa irraa buqqaanii gammoojjii Baalee keessatti rakkoo beelaatiif saaxilamaa jiraniif deeggarsa taasise.
Oromoonni biyya Ameerikaa magaalaa Washington DC jiraatan afooshaa ijaarrachuun rakkoowwan hawaasummaa biyya san keessatti isaan mudachuu malu walirraa furuuf rakkataa ofii gargaaruuf hundaa'e lammiilee Oromoo sababa weerara daangaa poolisoota humna addaa naannoo Somaaleen qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqifamaniif deeggarsa taasisaniiru. Afooshaan kun rakkoo gama daangaa Somaaleetiin uummata Oromoo mudate bira dhaabbachuun afooshaalee adda durummaadhaan hirmaataa jiran keessaa tokko yommuu ta'an, dhaadannoo osoo nuti jirru hawaasni keenya hin rakkatu jedhuun lammiilee Oromoo qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqa'uun gammoojjii Baalee keessatti rakkoolee jajjabduu keessummeessaa jiraniif deeggarsa daakuu konkolaataa lama taasisaniiru. Afooshaan kun kana duras uummata Oromoo naannoo Somaalee irraa buqqaanii kaampii Ammarreessaa keessa qubataniif deeggarsa nyaataa konkolaataa tokko kan taasisu yommuu ta'u, yeroo ammaas lammiilee gammoojjii Baalee keessa jiraniif deeggarsa nyaataa konkolaataa Isuuzuu tokkoo fi FSR tokko taasiseera. Oduma wal fakkaatuun hawaasni Oromoo biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaad jiraatan uummata Oromoo humnaan buqqifamanii roobaa fi aduun miidhamaa jiran dhaabbiin qubsisuuf hojjetaa akka jiran beeksisan. Akka odeeffannoon koree qindeessituu irraa nu dhaqqabee mul'isutti lammiilee Oromoo humna shirtootaan dhiibamanii qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqifaman dhaabbiidhaan qubsisuuf kan oolu deeggarsa funaanuuf sagantaa guddaa gaafa gurraandhala 9/2018 qopheessuuf karoorfataniiru. Kaayyoon sagantaa kanaa inni ijoon deeggarsa lammiilee Oromoo qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqifamanii rooba aduu fi qorraan dararamaa jiraniif mana ijaaramaa jiru keessatti qooda Oromummaa ba'uuf ta'uu kan dubbatan qindeessitootni ilmaan Oromoo biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaadii fi naannoo isii jiraatan sagantaa seena qabeessa kanarraa qooda akka fudhatan iyyaamichi dhiyaateera. Sagantaa kana irratti hayyootni manguddootnii fi bakka bu'ootni hawaasaa biyya keessaa fi alaa toora iskaayipiin kan hirmaatan ta'uunis beekameera. Tole daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork gaa'oduun har'aaf qabanii dhiyaanne kanan gammaatti hordofaa turtanidha. Anis oduu isinitti mul'isu wajjin kan ture Mahammad Fantaalleetii gama ogummaa kaameraa fi gulaalli suur-sagaatiin Abdii Jamaal wajjin ta'uun qophiileen OMN biraa itti fufuu isaa wajjin nagayaatti.